Waxabajjii darbee wayita US waraana Israa'elii fi Iraanitti kallattiin dabalamuun buufataalee niwukilaraa Iraan haleeluu ibsitu qoccolloon US fi Iraan achuma irratti dhaabbata jedhamee abdatamee ture. Pireezidaantiin US Doonaald Tiraamp buufataalee niwukilaraa Iraan hunda barbadeessuu ibsuun kanaan booda yaaddoon niwukilaraa Iraan irraa akka hin dhumne himee ture. Amma garuu Tiraamp irra deebiidhaan Iraaniin akeekkachiisaa jira. Ofii Tiraamp amma Iraan irraa maal barbaada? Video kana keessatti isiniif dhiyeessina. And in June we obliterated Iran's nuclear capacity. Waxabajjii darbee Opereeshinii Midnight Hammer jedhamuun humna niwukilaraa Iraan barbadeessinee turre. San argitaniittu. Namoonni tarkaanfii keenya kan arguuf waggaa 22 eeganiiru. Dhuma irrattis waan sirrii raawwanne. Wayita tarkaanfii kana fudhannu meeshaalee waraanaa niwukilaraa oomishuutti ji'a tokko dhiyaatanii turan. Kanaafuu tarkaanfii sana fudhachuun dirqama ture. Dubbii keenya irratti ammas dooniin meeshaalee waraanaa hedduu armaadaan gara Iraan imalaa jira. Kanaafuu waan ta'u ni ilaalla. Waliigalteerra ni ga'u jedheen nu abdadha. Waliigaltee mallatteessuun kan irra ture jalqaba irratti ture. Duraanuu waliigaltee mallatteessutu irra ture. Dhibdeen Iraaniif Ameerikaa kan waggoota lakkoofsiseedha. Dhimmoonni isaan irratti wal dhaban hedduu ta'us kan ifatti ba'ee mul'atu garuu waa'ee dhimma niwukilaaraati. Ameerikaan biyyoota addunyaa bakka buutee waan gabbisa niwukilaraa Iraan gufachiisuuf hojimanee fudhatte fakkaatti. Pireezidaantonni US irratti wal jijjiiruun Iraan akka niwukilaara hin gabbisne watwaataa akeekkachiisaa doorsisaa turan. Bara 2018 marii dhimma sagantaa niwukilaraa Iraan keessaa qaba'e Tiraamp amma immoo wayita aangootti deebi'u gabbisa niwukilaraa Iraan dura dhaabbachuu xiyyeeffannaa isaa godhateera. Kun utuu kanaan jiruu waxabajjii darbee wayita guyyaa 12 waraanni Israa'eliif Iraan gidduutti geggeeffamu Tiraamp carraa kana fayyadamuun Iraan irratti waraana ajaje. US waraana Israa'eliif Iraan eegalan kana gama Israa'el goruun kallattiin keessatti hirmaachuun addunyaa rifaayisee ture. Jalqabbii waraana baha giddugaleessaa fi kan addunyaa ta'a jedhamuun guddoo sodaatame. Haa ta'u malee Tiraamp gidduuma kanaan as ba'ee humnoonni isaa buufataalee niwukilaraa Iraan hunda haleeluun barbadeessuu ibsuun kaayyoon waraana Iraanis goolabamuu ibsee ture. Enumaa Tiraamp torbee waraanni US haleellaa Iraan irratti raawwate sana keessa as ba'uun akka milkaa'ina dhuunfaa isaatti ibsatee ture. Erga US waxabajjii 21 buufataalee niwukilaraa Iraan haleeltee guyyaa 3 booda Tiraamp dhukaasi guyyoota 12f Israa'elii fi Iraan gidduutti ture dhaabbachuu ibse. Labsiin isaa kun jalqaba hojiirra ooliin wayitaafu Tiraamp baay'ee mufate. Tiraamp dhukaasa dhaabuu labsee osoo baay'een turin Iraan misaa'ilaan buufata waraanaa US ka Qatar jiru haleelte. Kun baha giddugaleessaatti waraana hammeessa jedhamee baay'ee sodaatamee ture. Israa'eliif Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuu irratti quba walitti qabaa turan. Dhuma irratti garuu haleellaa balaafamaan biyyoonni lameen walirratti raawwataa turan sun dhaabbate. Kun ammoo akka Tiraamp haleellaa hin eegamne kan US buufataalee niwukilaraa Iraan irratti raawwattetu kana fide jedhee dhaadatu taasise. Kana qofa osoo hin taane Tiraamp akka nama nagaa buuseetti fudhachuun dhukaasa dhaabuu kanaan akka of saadu taasiseera. Ergasii Tiraamp waa'ee Iraan hanga tokko callisuun ajandaa biraarra ture. Garuu dubbiin isaanii gar tokkotti hin baane waliinis hin mari'an. Yaaddoon Ameerikaan Iraan irraa qabdu kan niwukilaraa qofa miti. Dhimmi niwukilaraa ifatti kan mul'atee fi kan nuti beeknu qofa malee. Dhimmi misaa'ilaa, dhimmi Israa'el, dhimmi olaantummaa fi siyaasa baha giddugaleessa ajandaawwan ijoo Ameerikaan Iraan itti jibbitu keessaa isaan ijoodha. Iraan erga Israa'el faana guyyaa 12f walitti aansuun wal waraantee ji'oota 7 booda rakkoon keessoo isheetti dhalate. Mormiin jalqaba bara kanaatti dhalate biyyattii keessatti hokkara guddaa uume. Inumaa mootummaa hoogganaa biyyattii Ayatollah Alii Kaameniin durfamu nyaatee darba jedhamaa ture. Mormicha duuba Ameerikaan jiraachuun ammoo daran yaaddoo uumee ture. Tiraamp hiriirtota akka gargaaru waadaa seenuun mormiin akka itti fufu dhaamaa ture. Ilmi mootii duraanii Iraan kan akka mormiin cimu jajjabeessaa ture Reezaa Pahlaviis Ameerikaa jira. Innis Tiraamp akka falmii lammiilee Iraan tumsu abdachuun Iraaniif waadaa seenaa ture. Hiriirri mormii qaala'insi jireenyaaf kufaatii maallaqaa biyyattiin eegaluun booda gargaaffii siyaasaatti geeddarames turtii torbanoota 3 booda qabbanaa'e. Hiriira kanaan wal qabatee aangawoonni Iraan qaamolee alaa kanneen akka Israa'elii fi Ameerikaa himatan. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Alii Kaamenii hiriirtonni Tiraampiin gammachiisuuf socho'aa jiru jechuun mormii lammiilee biyyattii gatii dhabsiisaa turan. Mootummaan Iraan yoo tarkaanfii humnaa hiriirtota irratti fudhate US akka gidduu seentu dhaadataa akka ture Tiraamp dhumarratti aangawoonni Iraan mariif gaafachuu ibsuun achumaan callisee ture. Osoo baay'een turin amma immoo dhaadannoo biraa eegaleera. Battaluma ka'ee dhimma niwukilaraa kan nuti ji'oota 8 dura waa'een isaa xumurameera seene amma deebisee kaase. Niwukilaruma ofii guutummaatti barbadeessuu ibse amma immoo akka Iraan waliin irratti mari'atee walii galu ta'uu baannaan garuu Iraaniin adabbiin akka eeggatu ibse. Jalqaba ji'a kanaa ji'a amajjii keessa jechuudha. Wayita lammiileen Iraan mootummaa isaanii irratti mormii kaasan Tiraamp gargaarsi isiniif dhufaa jira jechuun ergaa dabarsiifee ture. Ergasii meeshaaleen waraanaa yookiin humnoonni waraanaa US suuta suutaan garuu osoo addan citin gara naannichaatti kuufamaa jiru.
Ergaan Tiraamp dhiyeenya kana karaa miidiyaa hawaasaa dabarsaa jiru Iraaniin haleeluu akka danda'u akeeka. Iraan sagantaa niwukilaraa ishee dhaabuuf waliigalteerra hin geessu taanaan haleellaan itti aanu isa kana duraa caalaa hammaataa ta'a jedhe. Tiraamp humni waraanaa guddaan gara Iraanitti qajeeluu ibsuun akkuma Venezuelaatti US Nicolas Maduro qabatte sanatti ammas barbaachisaa taanaan qophiis fedhiis qabdi waan ta'eef saffisaa fi humnaan ergama ishee ba'achuu ni dandeessi jechuun tarkaanfii Iraan irratti fudhachuuf jedhu ibse. Inumaa biyyattiin akka gara mariitti dhuftuuf gaafachuu ibsuun yeroon dhumaa jira jechuun aangawoota Iraan akeekkachiiseera. Iraan gama isheen doorsisa Tiraamp kuffisuun haleellaa Ameerikaa kamiifuu deebii kennuuf qophii ta'uu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi humnoonni Iraan haleellaa biyyattii irratti raawwatamu kamiifiyyuu saffisaa fi humna guddaan deebii kennuuf qophii ta'uu akeekkachiisaniiru. Abbaas Araghchi barreeffama X irratti barreessaniin waraanni Iraan qophaa'aniiru qawwee isaanii nyaachifatanii weerara daangaa lafaa qilleensaa fi galaanaa biyyattii irratti raawwatamu kamiyyuu battalumatti deebii kennuudhaaf qophiidha jedhan. Doonaald Tiraamp hokkarrii biyyattii keessatti ka'ee mootummaa Iraan kan olaantummaa hoogganaa olaanaa biyyattii Ayatollah Ali Khameneiin durfamu raafamee hanga kufuutti ka'a jedhee abdatee ture. Garuu sun hin taane. Inumaa amma immoo meeshaalee waraanaatiin yookiin tarkaanfii waraanaan fudhadha jedhee dhaadataa jira. Warri Iraan ammoo waraana waxabajjii darbee Israa'el waliin geggeessan irraa muuxannoo guddaa argachuu eeruun kanaan booda lola ka'u kamiifiyyuu qophii sana caaluun eegaa jirra jedhan. Ofii US Iraan waliin waraana eegaluu dandeessi. Waraanni yoo eegalame hoo haala kamiin xumuramuu danda'a? Meeshaan waraanaa US garas ergaa jirtu hoo kan akkamiiti? Viidiyoo itti aanuun isiniif dhiyeessina.